Ashama arkabuni hordoftoota kabajamtoota chaanal YouTube askalachii jalatti argamtanii akkam jirtu nagaa keessanii nagaa kiyya galata waaqayyoo egaa akkuma argaa jirtanii ala salphaa ta'een fooxaayirii yookiin immoo isaa kana hojjedheetiin jira akkuma argaa jirtanii sa'aatii gabaabduu keessatti osoo sa'aatii isinitti hin fudhatinii hojjechuu dandeessisanii jira akkuma argaa jirtanii kana fakkaatu daqiiqaa xiqqoo keessatti hojjettu saniin jedha egaa hanga dhumaatti na waliin tura warreen YouTube kiyya haaraa taatan subscribe godhaatii maatii naaf ta'a warreen maatii kiyya taatan immoo like share gochuun najireessa saniin jechuu jaaladha asumarraan hanga dhumaatti na waliin turaan isiniin jedha turtiin keessan waliin yaa ta'u hanga dhumaatti na hordofaa. በምሕረት ብዛት ወደ ቤት ገባ አይገባኝም ብዙ በድያለሁ akkuma argaa jirtanii wantoota yeroo gabaabaa keessatti yookiin sa'aatii muraasa keessatti kuuf godhuu yookiin bukeessuu dabaltaniitu fayyadamuu dandeessu jechuudha. Yoo akkaataa itti fayyadama keessaniiti. Ani kanatti fayyadamee baking powderii akkasumas immoo ungulaarii tokko fayyadamee akkuma argaa jirtanii custard milk aannan jechuudha. Isa kana fayyadameetu daqiiqaa muraasa keessatti hojjedhe jechuudha. Akkuma argaa jirtanii haaluma salphaadhaan hojjechuu dandeessu jedha fooxaayirii akkasumas wantoota fooxaayirii yeroo tokkotti ajiinaa gosi tokko yoo yeroo hojjettanitti fooxaayirii akkasumas biizaa akkasumas immoo doonaatii waan akkasii hojjechuu dandeessu akka yeroo tokkicha gargar bukeessuu osoo hin taane akkuma tokkotti hojjettaniitu waa baay'eedhaaf ta'uu danda'a jechuudha. Yeroo tokkotti yeroo bukeessitanii akkuma argaa jirtan amma ani doonaatii fi fooxaayirii bakka tokkotti jechuudha. Isuma kanaan fayyadame akkasumas immoo baking powderiin kuni ani akka dafeetti ani akka xiqqooshii bukuqsuuf yookiin immoo kuuf godhuuf jechuudha. Akkasumas immoo ungulaalliin wanta antini ta'eef xiqqoo foolii qabuuf akka foolii balleessuu fi inni kuni aannanii fi immoo zibda jechuudha. Akka itti naqee hojjedhe jechuudha. Hanga dhumaatti hordofaadha. Garuu baay'ee kaameraan haalli isaa iddoon isaa mijataa waan hin taaneef sirriitti hin mul'anne. Akkasiin jedha akkanatti ammaassaftanii daqiiqaa lama yookiin tokko akka wal fudhatuuf akka dafee isiniif bukaa'uuf jechuudha. Sukkaarallee itti dabalee sukkaaraan baay'een fayyadama. Akkasiin jedha akkuma argaa jirtanii daqiiqaa lama yookiin tokkoof rukutamee akka yeroo dafee bukaa'u jechuudha. Akka dafee bukaa'uu fi yeroo muddamaaf yookiin immoo sa'aatii xiqqoodhaaf akka dafu bukaa'uuf jechuudha.
God your father now. Egaa akkuma argitanii fixaariin kiyya kana fakkaata warreen gaamana waliin turtan galatoomaa isiniin jechuu jaaladha. Enggidii share like gochuu hin dagatiin akkasumas yaada keessanii na jajjabeessaa isiniin jedha. Turtii keessan na waliin ta'ee gaamatti na waliin turtanii guddaa galatoomaa isiniin jechuun jaaladha. Turtii gaarii isiniin jedha.